Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani naguma nagaa galata waaqayyoo. Egaarra immoo viidiyoo kanani isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Kan baay'ee nama ajaa'ibu. Viidiyoo kana argee tanan jechaadha bira hin darbu jireetumanii qabadhee gara keessan dhufee jechaadha faamilii. Egaa warroon mana kanaaf immoo haara taatanii sabskiraayibii laayikii godhaa isiniin jedha. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii gochuu Inde getinaayii sinin jedha. Ilaala viidiyoo kana waan ajaa'ibaati jechuudha. Dhugaa rabbii qimamoonni keenya mana madaamii keessatti waan ajaa'ibaa hojjetu. Amma maal jedhama kun hin nyaatti jedhama ammoo akkam amma istaayiliissatu naa dhibe. Amma nyaachaa jirti jenna moo akkam jenna. Garuu kun nama guddaa dhugaa dubbachuu fi waggaa 26 hin taati 26 ol hin taati malee 26 gadi miti kun. Kun waan gaarii kan nama barsiisudha malee waan miidiyaatti baatee akkanatti nyaattu miti. Nyaati maali amma kun nyaata jedhama moo akkam jedhama? Dhugaa rabbii nama dhiba jechuudha. Kun nyaata sin jedhamu waan ajaa'ibaati jechuudha. Warri an tiktokii kana waanuma ajaa'ibaati waan tiktokii kanarra jiru hundumtu isaatu nama ajaa'ibaa. Kun kan safuu cabsee jechuudha. Kana dubartii miti dhiirru akkanaatti nyaattu jechuudha miidiyaatti gubbaa ba'e. Maali amma akkanatti nyaachuun lafarra hin jiraa? Uumadhuma moo akkami waan isaa? Ana ajaa'ibna numan hin qabadee dhufe jechaadha faamilii. Maali amma kiyyaara kan muratteetuma salaaxa gorattee nyaatteen ta'u amma akkanatti miidiyaa gubbaatti akkanatti baatee amma kanarraa maal barata dhaloonni yaa uummata? Kanarraa maal barata maal jedhama kana uummanni? Kun amma akkanatti itti fammasuudhaaf ittiin beekamtee argachuudhaaf akkana gooti jechuudha. Kanumarra immoo waan biraa waan bareedaa waan dhaloota kana irraa barachuu danda'u yoo hojjetanii fammasanis hin danda'ama. Yookaan immoo warruma feemesii birarree dhaqanii yoo haasofsiisanii namni illee biratti ijoolleen kun biratti sin baraniiti maal godhu fooloo godhuufi jechuudha. Kun amma fooloon jedhamu. Koomentii ishiidha barreessanii farramni seenee sanan dubbisee jira jechuudha. Guyyaa hunda'uu nan laala narra dhufaa jechuudha. Garuu ani fooloo irree hin goone bira bakka diskrool godheen bira darba yeroo kaan immoo hin laala jechuudha. Garuu fooloo hin goone fi hin godhuufis. Maaliif otoo waan gaarii barsiiftee chaanal ishiisan guddisuuf. Kun amma waan gaarii miti dhugaa. Otoo akkuma jedhee warroota feemesii bira deemtee yookaan waan bareeda barsiistee fakkeenyaaf waa'ee Oromiyaa waan akkanaa iddoo akkanaa bishaan akkanatu jira iddoo akkana laga akkanatu jira bakka waan dhaloonni kun irraa barachuu danda'u waan dhaloonni kun irraa bohaaruu danda'u waa irraa barachuu danda'u osoo barsiiste haa ta'u kun akkanatti faamasiin akkana waafu kun amma safuu cabsite malee waan ishiin amma ishiitti itti fammasuu ishiiti jechuudha maqaan tiktok ishii. Sukkaaree bashaasha jedha. Sukkaaree bashaasha jedha maqaan ishii jechaadha. Maqaan tiktok ishii dhaqalaala faamilii sukkaaree bashaasha jedha jechuudha. Bishii bashaasha natti fakkaata. Kara jimmaa kana ta'uun ooltuuf warroonni ishee beektan mee nu gorsaa. Kan amma madaamiin gaafa agarte maal jetti? Ijoolleen Itoophiyaa akkanatti nyaatu jetti. Dhugaa hin beekamu maal nuti hin beekamna fuulli ijoolleen Itoophiyaa fi Ugaandaa hin beekamu. Keeniyaa hin beekamu keenya adda hin beeku jarri jechuudha olaanaan kan amma kanatti kiyyata akkas akkanatti nyaatti jedhu oona laalan jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa waan akkanaallee hin dalagina faamilii isheen kun akkana gootu ijoollee meeqatu rakkachaa jira jechuudha. Mana meeqatu nyaate dhaban ijoolleen akkanatti gabuu isaanii hojjetu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaadha mana hunda miti ijoolleen kan rakkatanillee hin beeka jechuudha. Mana nyaanni hin jirre hin jira. Injira jechuudha. Kan Araboonni manatti hin binne alaaf kan fayyadaman jechuudha. Dhabamee otoo hin taane irra caala alaa fayyadamu manatti baay'isanii hin fidanii jechuudha. Kan akkasiirree guuteetu jira jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa gochuun gaarii miti. Waan dhaloonni kun irraa baratu otoo hojjetanii shaggaadha jechuudha. Takkatu mataa hoqqatti takkatu kiyyaaraa akka waan ta'etti nyaatti amma kun nyaata jedhama. Bineensu akkanatti hin nyaatu dhugaa dubbachuu fi ana ajaa'ibnaa numa fidee dhufee yeroo hunda narra natti dhufa waan ta'eef natti dhuftii jechaadha. Gaafa diskoor galee sukkaaree kan jedhu waan gaariin hojjettu yookaan hin ciisti yookaan hin gangalatti bakka akkanuma jechuudha hojii ishee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi shamarran keenya kan biyya baanii fi dalagaadhaa fi of jijjiiruudhaaf malee akka namitti gola namaa keessa deemanii akkanatti nyaatte kun amma abbaa qabdi haadha qabdi obboleessa qabdi obboleettiin qabdi. Amma otoo arganii maal jedhuun warshi maal jedhuun kun amma sa'aatii kanatti kan irraa eegamu waan gaarii hojjechuudha malee kana hojjettee akkam maal jechuudha amma kun
Kan hojjetteeti beekamtii argatti moo akkami kun amma safuudhaan bar safuu caalu kun safuu cabsite dhugaa rabbii. Akkanatti nyaatteen biyyaa baatitee kanumaan akkanumatti nyaattee jiraatitee anoo baay'ee na ajaa'ibe dhugaa waaqa. Kanaafuu waan akkanaa hin hojjetinaa warra TikTok hojjetanirra waan gaarii hojjedha. Warra akkana waan hojjetanirra akkana karoora qabdanirra waan gaarii hojjedha. Itti fammasa warri fammasuu barbaadanirra malee waan akkanaa hin hojjetinaa. Siniin jedhaani faamilii gama kiyyaa'ii tokkollee jira micayyoo wayii jechuudha. TikTok kana irratti hin arge suura shirreeffinne ishiin kaameraa akkatti of fuuldura gootiiti. Waraabuudhaaf akkas fuuldura gaafa fakkaattu daa'imti dhuftee jala seentee jirti daa'imti rafaa achumaan dhiittee ofirraa deebistee jechuudha. Amma arabni isa gaafa agarte akkam jetti. Isa gaafa daa'ima ishee akkasitti lukaanii dhiittee warri tarii warri TikTokii baay'inaan laalta'in agartu faamilii hin dhiittee jechuudha. Daa'ima nama achi lukaan dhiittee sirba jammartee jechuudha miceettiin hamaara natti fakkaata. Gateettidha sirba jammartee jechuudha daa'ima nama achi dhiittee. Ishiin bilbila lafa godhannan daa'imti jala seentee daa'imtis tapha deemte waan ta'eef daa'imti arabaa jechuudha. Arabni immoo jechuudha lubbuu ishiirra lubbuu daa'imaa jaalatte. Ofii ishiirra daa'ima jaalatte jechuudha. Daa'ima ishii akka lubbuu ishii lubbuudha olitti jaalatte jechuudha. Otoo agartee tanarree ilaala. Tanarree akkasuma jechuudha. Jarri otoo arganii guyyaa tokkoon gadi baasanii asfaaltii irratti ishii darbatanii biraa deemu. Gaafa akkana gootu jechuudha. Dhugaa TikTok kanarraa ijoolleen faashinii qabatanii nyaata kana fidee dhufan hedduudha dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'eedha. Kanarratti ilaalanii jechuudha coo kanarratti ilaalanii dura ishii kanatu jammare tokkos immoo hin jirti. Takkas hin jirti jechuudha ijoollee dhugaa ijoollee meeqa waan safuu cabu waan dhaloonni irraa baqa dhaloonni taaf hin taa'edha kun hundi isaatu jechuudha. Kanaafuu yoo hojjettanii yoo fammasuu barbaadanis waan bakka feettaa ta'u waan gaarii hojjedha waan dhaloonni tokko irraa barachuu danda'u. Malee akkani kun gaarii miti jechuudha. Garbi waan dubbatan na wallaachisu rabbiifu. Kanaafuu faamilii akkasan jechuu barbaada jechuudha. Of hammasuus barbaadanii waan magaarii hojjetanii of hammasanii ta'a. Otoo of hammasiin kun namatti hafee maaluma ittiin godhuyyuudha. Dhugaa rabbi kanaa manna of hammasuma dhiisu sawwayyaa. Of hammasuu barbaadanii yookaan immoo fooloo barbaacha jechuudha. Bakkuma ijoollee faamasii bira dhaqaniitu wannoo jechuudha. Bakka waa softee ijoollee bakkuma wannoo itti uummanni si baraa achiin bakka isuma barbaadde waan ta'eef fooloo barbaadde waan ta'eef fooloo argatteetu feemasii taatii jechuudha. Kanaafuu akkasii malee akkanatti akka bineensatti ruuzii ofitti ol guuranii maal faayidaa qaba kun? Kun safuudha abboo safuudha loliiti waaqa. Kanaafuu warroonni chaanala koo ilaalaa jirtanii jechuudha waan akkanaa hin godhina. Dhugaa dubbachuu fi kuni waan gaarii miti waan safuu cabseedha kun. Dubartiin akkanatti nyaattu maali? Mucoon kun akkuma jedhe amma waan gaarii otoo barsiistee umurii ishii kanatti umurii dargaggummaa kanatti ishii dhawannoo jedhaa jechuudha. Ishiirraa bareeda jechuudha malee waan akkanaa ishiirraa hin bareedu. Kun ammoo otoo tarii daa'ima iyyuu qabaachuu dandeessi. Daa'imti ishee kun maal ishiirraa barata? Obboleessi waan qabdu maaluma isheedhaan jedhu maatii ishee akkuma jedhe maaluma isheedhaan jedhu maatii ishee kana gaafa argan. Kaati miidiyaa gubbaatti maa nyaattee yoo duwwaatti nyaattu kaameera duwwaatti nyaattee waan biraa hojjetteen ta'uu asirratti. Yookaan immoo seerumaan akka namaatti nyaattu kiyyaara fuutee afaan tolu waan ol galfatte kana mana ga'u yoo murtee salaaxaa hojjetattee seera nyaatteen ta'uu. Kanarra maal baratu kun hundumtuu amma foolodhuma barbaacha bar. Foolodhuma argattee kun immoo dhugaa rabbii akkuma jedhe koomentii uummanni barreessee fi kan baay'ee baqa inuma dubbisitee anoo waan isaa hin beeku dhugaa rabbii kan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha uummanni illee waan akkana irra cala baasoo maaliif akkana godhu seetan ijoolleen namoonni illee waa kana laaluu jaalatan waan gaarii ilaalanii waan akkanaa immoo kan waan nuti ganda qoodanii wal rabsan tokko isa laaluu jaalatu jechuudha ajandaa barbaadu malee isa gaarirree kanaafuu dhaloonni akkaatti garagalanitti fakkaatan akka yaadutti maaliif waan gaarii hojjetan nama laalan waan akkana hojjetanii nama laalu natti fakkaate dhuguma immoo akkasi. Kanaafuu wanni feeyyuu haa ta'u wannuma gaarii hojjedhaaf faamilii malee waan akkanaa badaan kun shaggaamti jechuudha. Kana maatiin argaa biyyiin argaa hundum xinnaa guddaan nama argaa beekan wallaalan nama argaa kunis safuudha. Namni guddaan gaafa argee intallee beeluu akkasuma otoo namni tokko naannoo biyya ishiitii argee ollaa ishiitii argee hunduma waliin gahaa jechuudha. Beeluun akkas goote laala jedhanii walitti agarsiisu kun immoo safuu guddaadha jechuudha. Safuu guddaadha. Har'a amma isheen humtuun nan argumtuun immoo madaamiin illee hoshii agarte guyyaa tokko mana ishii keessa ishii baasti.
Maaliif guyyaa hundayyuu akkana gootii yoo ishiin hojiin hojjetu akkanatti indoom kana gaafa argan kun isa fuudha malee. Kun isa fuudha arabni kana maal jetti? Kun isa fuudha oggosuma mana ishii keessa baasti darbattee arabni. Kanaafuu faamilii keessattuu warroonni gana gara biyya irraa dhufaa jirtanii of eeggannoo godha. Waan akkanarra hin godhina. Yoo hojjettanii yoo nyaatanillee kaameeraa duwwaatti waan biraarree waan nama barsiisu waan namoonni bakka dhaloonni kun irraa baraturree hojjedhaa malee waan akkana kan hin hojjetina. Kun nyaata isin jedhamu waanuma isaatu naan galle naan gammata aduma viidiyoo hojjechaa jira malee. Kanaafuu akka isin hin jedha. Egaa viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Akka tanaasee iyyuu hin beeku ani har'a. Gabaabumatti viidiyoo birootiin hanga gurratti deebinutti nagaan naaf tura. Dhugaan waan kuni waan baay'ee safuu cabseedha jechuudha. Egaa gabaabumatti baay'ee faamilii.